Ashamar kafuunii daawwattoota AMN kun qophii roga dubbiiti. Dubbiin roga qabdi. Yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraan geenya. Qophii keenya irraa keessatti sirni federaalizimii sabdaneessaa haqummaadhaan hojiirra oolee uummanni biyya kanaa gaaffilee siyaasaa fi gaaffilee hawaasummaa akkasumas dinagdee kaasanii fi deebii waaraa akka argataniif maaltu hojjetamu mala kan jedhu hayyoota dhimma kanarratti hubannoo muuxannoo qaban waliin turtii taasisne isin biraan geenya. Turmaanni keessan AMN waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'a istuudiyoo AMN itti affeerannee waliin marii taasisnu as cina kiyya kan jiranii Dr. Kabbadaa Gannatii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati, barsiisaa fi qorataa imaammataa Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaati. Fuullee kiyya gamas irra kan jiranii Dr. Garramuu Hulluuqaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Oromiyaati. Keessummoota keenyas waamicha keenya kabajanii istuudiyoo AMN itti argamtanii nu waliin mari'achuuf eeyyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota AMN sin galateeffadhaa anaa dhufu. Federaalizimii sabdaneessaati biyyi keenya kan hordoftu. Federaalizimiin sabdaneessaa keessumayyuu adda inni gara aangootti dhufe asitti hin turre moo haaraadha? Yoo ammaa fi keessuma jijjiiramaa asii fi jijjiiramaan dura garaagartee maal Dr. Kabbada? Toleegaa federaalizimiin sirna waadaa uummatni tokko akka naannootti of bulchaa akka federaalaatti immoo waliin biyya bulchuudhaaf waadaan ni seenuudha. Waadaan kun immoo bu'uura heera mootummaa qaba. Kanaaf federaalizimiin biyya keenyaa heera mootummaatiin kan hundeeffamedha. Heera mootummaa keeyataa 8 irratti sabaaf sablammootnii fi uummatnootni biyya kanaa akka isaan ofiin of bulchuudhaaf biyya ijaarratanii walii wajjiniin akka isaan bulchuu danda'an mirgi isaanii, mirgi aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, qooqa isaanii akkaataa inni itti kabajamu beekamtii laatee jira. Kanaaf hundeen federaalizimii heera mootummaati jechuudha. Kanarratti hundaa'ee beekamtii heera mootummaatiin kenname kana gara hojii qabatamaatti caalmaatti hiikuudhaaf waggaa 5 kana waggaa 6 kana immoo hojiiwwan bal'aan hojjetamee jira. Sabdaneessaa akka ta'e heerri mootummaa beekamtii laateera. Sabdaneessummaan sun immoo sabdaneessummaa dhugaa ta'ee wanti waadaan heera mootummaatiin galame qabatamaatti uummatni dhandhamuu akka danda'uuf caalmaatti siyaasaan aanga'ee akka inni ofiisaatiin of bulchu mootummaa isaa filatee qeeqee bakka inni deeggaramuu qabutti immoo deeggaree akka inni of bulchuu danda'uuf caalmaatti yeroo inni itti mirga isaa hojiirra oolche. Gama kan biraatiin immoo federaalizimii siyaasaa qofatu hin taane federaalizimii dinagdeetis. Kunis naannoon hundumtuu haala mijataa naannoo isaa keessa jiru beekee carraa jiru sana duguugeetti gargaaramee yeroo ammaa bonaa gana hojjechaa jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf yeroo tattaafachaa jirudha jechuudha. Federaalizimiin kabiraan federaalizimii bulchiisaati. Amma naannoleen caasaa isaaniif ta'u bu'uura heera mootummaa keeyataa 52 irratti hunda'anii akkaataa isaaniif ta'utti caasaa diriirfatanii ittiin of bulchaa jiru jechuudha. Ittiin hojii isaanii hoogganaa jiru jechuudha. Kanaaf federaalizimiin sabdaneessaa kun caalmaatti yeroo itti shaakalamee yeroo itti hojiirra ooluu jalqabeedha. Beekamtiin heera mootummaatiin kenname yeroo itti dhugoomuu dhufeedha jechuudha. Tolee, Dr. Garramuu. Akkuma Dr. Kabbadan jedhu federaalizimiin biyya kana keessatti bu'uura federaalizimii biyya kana heera mootummaati. Yookaan immoo jijjiirama mootummaa bara 1983 taasifamedha. Sirni federaalaa biyya kana immoo federaalli sirna adda addaa waan qabuuf jechuudha. Ji'oogiraafik federalizim kan jennu jira. Federalizimii sabdaneessummaa kan jedhamu jira. So kan keenya federalizimii sabarratti hundaa'e sabdaneessummaa kan ta'eef gaaffiin mirgaa hedduun gaggeeffamaa waan tureef isa deebisuuf jecha federalizimii sabdaneessummaa kanatu furmaata ta'a kan jedhamuun heeraanis beekamtii argatee hojiitti seeneera. Skeleton wise, structure wise bara addawaawii kun murtaa'ee hojiitti seeneera jechuudha. Garuu rakkoon ture maalinni federalizimii haqa qabeessan turre jechuudha. Deebisanii
skeleton isaa kaanii caasaa isaa kaanii software partii isaa jechuu dandeenya power baay'ee waa'ee sirna federaalaa gaafa haasofnu sirna inni guddaan kooriin isaa poweridha aangoodha jechuudha aangoon eenyu harka jira kan jedhu waan isaa federalizimiin aangoo mootummaa gidduu galeessa mootummaa naannoo mootummaa lookaal yookaan aanaa jedhee qooddatee konstitushiiniitiin sirriitti kaa'ee waan jiruufi structuring isaa jiraatee garuu aangoo sana harka wayyaa jalaatiin deebisanii qabachuutu ture jechuudha. Gidduu galtummaa gurguddaa ture naannoleen ofiin akka isaan sirriitti bilisa ta'anii ofiin bulchine gochuutu ture. Gareen fedhiin garee bicuu wayii olaantummaa akka qabaatu gochuutu ture. Kanaaf federalizimiin structuring isaa jiraatu malee lafarra qabachuu irratti rakkootu waan tureefi kan qabsoon adda addaa taasifamee jijjiirraan gara riiformiitti kan seenne jechuudha. Riiformiitii as hojiiwwan kana lafa qabsiisuuf hojiiwwan gurguddaan hojjetaman jiru. Waan xumurame jechuun hin danda'amu. Maaliif halkan tokkotti waan xumurtu miti. Naannee garuu sirna economic federalizimii karaa akkuma Dr. Kaasee dinagdeetiin yoo ilaallu bajet akkamitti hirama kan jedhu imaammanni bajeta manni maree federeeshinii kan fooyyessetu jira riiformiitii as naannoleen kanaan dura ofiin of bulchina jedhanii gaaffii gurguddaa kaasaa turanii deebii hin taane deebi'aa fi ture namni baay'een irratti miidhamaa ture naannoleen murtoo mataa isaaniitiin murteeffatanii referendamiidhaan murteeffataniiti naannoo addasiiti naannoo sadii akkasitu uumame jechuudha. Kunillee agarsiistuu federalizimii haqaa lafarraa oolchuu jechuudha. Gara biraa kan ilaallu naannoleen amma ofii isaanii of bulchuu jechuudha. Yeroo sana beekna hanga maqaatti beekna fakkeenyaaf Oromiyaa duuba eenyu ture naannoo biraa Dabuub duuba eenyu ture kan jedhamu waan dhokataan ture jechuudha. So amma naannolee keessa mootummaan federaalaa structuring mootummaa federaalaa irra jiru kallattiitiin keessan galuu jechuudha. Gama biraa paartii biyya bulchuu yoo ilaalle yeroo sana federalizimiin hojiirra oolcha yoo jedhu malee addawaawiin ofiisaa sirna federalizimiif kan ta'u miti baay'ee achirraati dubbiin rakkoon kan ture jechuudha. Proportionality hin fudhatu ture yeroo sana jechuudha. Because paartiin biyya bulchuu addawaawii yoo ilaalle uummanni Oromoo miliyoona 40-50 ta'ee PDO'n koree hojii raawwachiistu qixxee uummata miliyoona 5 isa bulchuu TPLF faana 9 jechuudha. Wal qixxee kutta jechuudha. So suni federaal achitti balee dubbiin. Koreen gidduu galeessa 45 jechuudha. So sirriitti haqa qabeessummaatiin lafa oolchuu fi paartichumtuu koomitimentii waan hin qabneef yeroo sana rakkoon gurguddaan uumame jechuudha. Amma paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa isa kanarraa ka'e jechuudha. Isa kana sirreessuurraa ka'e so sabdaneessummaa kana sirriitti hojiirra oolchuu even amma gara mootummaatti yoo dhufne gana konstitushinii yookaan daayilogii kanaan waan hiika tokko jiru ta'e paartiin fakkeenyaaf afaan hojii koo afaan 5 jedhee murteeffatee dambii isaa irra kaawwachuun federalizimii haqa qabeessa hojiirra oolchuuf amma makka socho'aa jiru waan agarsiisuuf wantoonni afaan hedduun jiru garuu immoo wantoonni abdii namatti kennan baay'een waan jiraniif garaagarummaa akka itti ilaaluu dandeenya jechuudha. Sirni federalizimii cimina akkuma qabu hanqinni immoo sirna federalizimii keessa jiru jira. Maaliifin lubbuun yookaan jireenyi federalizimii demokraasiin hidhata cimaa qaba. Demokraasiin hin jiru yoo ta'e carraan caccabuusaa ni jiraata. Garuu biyya keenya keessatti aadaan demokraasii immoo daran dagaagee jennee kan kaasnu miti. Maaliifin demokraasiin dhaawataan dagaagaa deema waan ta'eef. Kanaaf demokraatawummaan isaa kanaan duras gaaffii turre ture amma akkamitti ilaala? Gaarii akka walii galaatti yommuu ilaalamu demokraasii itti taa'a. Federalizimiinis federalizimii itti taa'a ta'ee kan ilaalamu hin jira biyyoota baay'ee dursanii waggaa 200 dura demokraasii shaakalan federalizimii shaakalan keessatti jechuudha. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin fudhannee yommuu ilaallu dargaggeessa demokraasiin keenyas federalizimiin keenyas jedhamee ilaalamuu danda'ama. Maaliifi biyyoota baay'ee demokraasiinis federalizimiinis itti ta'e keessatti olaantummaan seeraa iddoo guddaa qaba. Aangoo sektorootaaf kenname namnuun kabaja. Mana mareetiif aangoo heera mootummaatiin kenname, seera baaftuudhaaf aangoo kenname,
seera hiiktuudhaaf aangoo kenname tokkoon tokkoon jaarmiyaatiif aangoo kennameef kabajee seeraaf seeraan hojjeta. Kanaaf ala qabatamaa biyya keenyaas walumaa galammoo dimookiraasiidhaa fi federaalizimii ganaa daa'ima ta'ee guddachuu jalqabe keessatti immoo rakkoon olaantummaa seeraa kabajanii adeemuu ni jiraata. Federalizimiin sirna obbolummaati. Sirna mootummaa waloo waliin ijaarratanii walii wajjiniin atoomaan walii wajjiniin jiraatanidha. Sirna atoomaa kana keessatti immoo hunduu qixa of kennuu gaafata. Kanaaf as keessatti waan keessa turre irraa ka'ee shaakala dimookiraasii kaleessa qabnu irraa jalqabee sirnootni darban dhiibbaa isaan uumaa turan irraa jalqabee wantoonni baay'ee gara booddeetti harkisaa turan ni jiru. Isaan kana keessaa ba'uun akka danda'amu amma seenessa waloo qabaannee hojjechuu danda'uu qabna malee ba'aa kanaan dura ture ba'aa seenessaa dogoggoraa ture qabannee gara fuulduraatti deemuu hin dandeenyu waan ta'eef ilaalcha aaraadhaaf yaada aaraadhaan biyya ijaarraa gara fuulduraatti ilaallee hojjechuu danda'uu qabna. Kanarraa jalqabnee abjuun nuyi qabaachuu qabnu abjuu badhaadhinaa, abjuu qaroominaa, abjuu ce'anii argamuu malee kan booddeetti nu deebisu ta'uun qabu jedhee mootummaan irratti hojjechaa jira, paartiin biyya bulchitu hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf dhiibbaa ilaalchaa duudhaa kanaan dura ture irraa jalqabee namni kan baay'ee qormaata ta'uu jira. Qormaata sana karaa ittiin injifatamuu danda'amu immoo karaa obbolummaati, karaa qindoominaati, wal ta'uudhaan ilaalcha waloo qabaatanii walii wajjiniin mul'ata waloo qabaatanii hojjechuudhaaf jedhamee hojjetamaa waan jiruufi dimookiraasiidhaa fi federaalizimii guddachaa jiruudha. Yeroo gara yerootti jijjiirama agarsiisaa jiruudha. Qabatamummaan isaas uummati dhandhamaa adeemuunsaa dabalaa kan dhufeedha. Garuu immoo karaan fagoon kana ta'uu isaa kaasuu barbaade. Tole Dooktar. Gaaffii sirriidha baay'ee dimookiraasiin baay'ee murteessaadha federaalizimii haqa qabeessa hojiirra oolchuuf jechuudha. Gama biraatiin immoo seenaa siyaasa biyya keenya keessatti yoo ilaalle rakkoomti guddaan biyyi keenya qabdu yeroo ammaa rakkoo dimookiraasiiti jechuudha. Because waggoota 60-70 darbe keessatti yoo ilaalle gaaffii gurguddaa sadii kaasaa ture uummanni biyya kana. Gaaffii dinagdeeti, gaaffii abbaa lafummaa ture yeroo sana isa dargiin deebisee darbe. Amma ta'e jechuudha. Akkuma mataa isaa qabaatu malee. Gaaffii eenyummaati, gaaffii sabummaati, gaaffii walqixxummaa kan jedhu kana immoo akkuma sila kaasne Adwaawiin deebiseera amma ta'e. Haqarraa lafarra oolchuun isaa rakkoo qabaatu malee. Amma gaaffiin hin deebine gaaffii dimookiraasiiti jechuudha. Riiformiimti kun iyyuu kan dhufeef tokko yookaan riiformii kan as dhiibee kan fide keessaa tokko gaaffiin dimookiraasii biyya kana keessatti waan hojiirra oolleef. Ammas dimookiraasii sirriitti hojiirra oolchuu hanga hin dandeenyetti sirni federaalizimii kun sirriitti lafa qabachuu hin danda'u jechuudha. So dimookiraasiin immoo itti gaafatamummaa barbaada. Dimookiraasiin mirga duwwaatu hin ta'in dirqamas namatti kenna. Dimookiraasiin koomitimantiis barbaada. Dimookiraasiin waan konstitushinii irratti barreeffannee qabnu sana hojiirra oolchuu barbaada. Kanaafuu chaalenjii guddaa akka biyyaatti illee amma jiru isa kanadha jedheen ilaalanii sababiin guddaan waan hedduu ta'uu danda'a. Political culture keenyatu rakkoo qabachuudha. Aadaan siyaasa biyya keenya akkuma hawaasaatti yoo ilaalle political society irratti yookaan immoo hawaasa siyaasaa ta'uu irratti rakkoo gurguddaatu jira jechuudha. Hooggansi gosa hooggansaa nuti keessa turre yeroo dheeraaf biyyi kun seenaa guddaa qabdi yoo jedhamtu malee gosi hooggansaa kingshipii keessa kan turame jechuudha. Mootii sirna mootii keessa turre sirna mootii irraa gara dargiitti gaafa ce'amu sana opportunity guddaa miis goone isa booda bara dargiis dimookiraasiin rakkoo mataa isaatu isa mudate bara Adwaawis sirriitti waan hin jenne dhaabbileen siyaasaa adda addaas dhimma kana sirriitti dimookiraasii hojiirra oolchuuf wal falmuu fi wal qeeqanii yaada olaantummaa yaadaatiin walii hoogganamanii wal mo'anii hoogganuuf rakkoo mataa isaa waan qabuuf ammallee ana akka kootti chaalenjiimti guddaa akka biyyaatti qabnu hanqina dimookiraasii fi duudhaalee dimookiraasii irratti harcaatii jirudha jedheetaniin fudhachuu.
Tole ulfaadha kanuma wal qabatee yaadotni biyya kana keessatti kaka'antu jira tarii ilaalcha siyaasaas illee ta'uu mala kana keessaa tokko dhimma biyyaa irratti yoo sirriin xiyyeeffatamee dubbatamu mootummaan kun mootummaa tokkummaawati jedhanii warra kaasantu jiru mootummaa tokkummaa yookaan yuunitariitii jedhanii dhimma Itoophiyaa dhimma biyyaa yommuu ka'u akkasitti warra garasiin ilaalantu jiru. Gama biraatiin dhimma sabaaf sablammootaa kaasanii mootummaan kun gara saba tokkootti goraa gara sabni tokko ijaaree ba'a malee kan sabaaf sablammii miti jedhanii gara saba tokkootti immoo warra harkisuu deeman jiru. Yaada kana isin akkamitti ilaaltu Dooktar? Gaariidha. Heerri mootummaa keenya galma qaba. Galmi isaa hawaasa siyaas dinagdee tokko ijaaruudhaaf deemnaa jedha. Hawaasa dinagdee tokko ijaaruudhaaf yommuu deemnu hawaasa dinagdeen isaa walitti hidhame. Kan wal deeggaruuf kan walii wajjiniin badhaadhu ce'uudha. Hawaasa siyaasa dinagdee siyaasa tokko uumna yommuu jedhamu immoo hawaasa waa'ee biyya isaa irratti ilaalcha wal fakkaatu qabu. Rakkoo xiqqaadhaan faayidaa biyya dabarsee kan hin laanne. Kanarraa gaaf qabnee yommuu ilaallu waa lama ofiin of bulchuun murteessaadha. Akka waliigalaatti immoo biyya waloo qabna waan ta'eef biyya waloo immoo walii wajjiniin bulchuun murteessaadha. Kanaaf mootummaan kun immoo yookaan immoo paartiin biyya bulchaa jiru siyaasni aan hordofu siyaasa fiixeetti bahee miti. Gama tokkoon siyaasa yuunitarii miti. Gama kan biraatiin immoo siyaasa kophaatti bahee biyya diiguu miti. Tokkummaan biyyaan murteessaadha. Biyya tokko qabna waan ta'eef kana cimsinee ijaaruu qabna. Akka waliigalaatti immoo as keessa qooqa hedduu jira, saba hedduu jira, amantaa hedduu jira, aadaa hedduu jira, eenyummaa hedduu jira. Kun immoo kabajamuu danda'uu qaba. Biyya yoo xiqqaachaa deeme biyyi qoqqoodamee xiqqaachaa yoo deeme abbuma argetu hirreessitti achi ol kaafata. Dhiibbaa alaatiif saaxilamta. Guddattee immoo keessoo kee keessatti yoo tokkummaan qabaanne nageenyaan qabaanne mirga sabaaf sablammiin kabajjoo taate immoo ammas biyyi hin diigamti. Kanaaf biyya kan bittinnoofneef biyya waloo qabaachuu qabna jedhanii waa'ee biyyaa dubbachuun mootummaa tokkorraa waan barbaachisuudha. Mootummaan silayyuu kan barbaachisu tokkummaa biyyaa eegee tokkummaa uummataa eegee biyya tiksuudhaaf mul'ata walootti agarsiisee gara fuulduraatti fuudhee adeemuudhaafi kanaaf waa'ee biyyaa dhaadheessuun cimina mootummaa agarsiisa malee dadhabina mootummaan agarsiisu. Gama kan biraatiin immoo mirga sabaaf sablammii immoo kabajamuu qaba jechuun ammas cimina isaa agarsiisa malee dadhabummaa isaa agarsiisu. Dimookiraasummaa isaa agarsiisa. Heera mootummaa irratti wanti taa'ee jiru lafarra akka inni oolu gochuudhaaf kutannoo heeraaf qabu kutannoo duudhaa uummataaf waadaa galee filatame hojiirra oolchuuf qabu kutannoo siyaasaa isaa agarsiisa. Akka mootummaatti immoo kutannoo mootummaa agarsiisa. Kana hundumaa gochuu kan dandeenyu immoo jaarmiyaa cimaa yoo qabaanneedha jedheeti akka biyyaatti jaarmiyaa cimaa biyya kana fuudhee adeemuu danda'u ijaaruudhaaf hojjechaa jira waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu jechoonni darbataman dogoggora. Xiinxalli gaggeeffamu dogoggora. Mee Dooktar Sinoo. Yaa sirriidha yaadonni akkasii kakka'u. Bu'uurri yaadota kanaa bu'uura odeeffannoo irratti odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'ee jedheen fudhane. Mootummaa tokko kan paartii mootummaa ta'ee hoogganu tokko qeequuf yoo xiqqaate wantoonni hedduun barbaachisu garuu wantoota gurguddaa lama irratti hundooftee qeeqxa. Tokkoffaa sagantaa paartii sanaati. Sagantaa godhatee gaafa socho'u mootummaa tokkummaa yookaan yuunitariidha jedheeti barreeffateera moo yookaan immoo olaantummaa saba tokkootiin gaggeessa jedhee barreeffateera moo kamiin inni qabsaa'u kan jedhu laalteeti sarratti xiinxalteeti isa qeeqxa jechuudha. Lammaffaa immoo gochaan immoo maal gara mootummaa qeenxeetti yookaan tokkummaatti deemaa jiramoo yookaan immoo olaantummaa saba tokkoof deemaa jira kan jedhu immoo sana lamaaniin kaanis dabaluun danda'ama. Ammaaf garuu kana lamaaniin irratti hundoofteeti madaaltee booda riizaaltiin madaalli kee waan si agarsiisuun mootummaan kun mootummaa tokkummaadha yookaan yuunitarii kan jennu yookaan immoo mootummaa olaantummaa saba tokkoof hojjetudha jettee waan jetta jechuudha. Bifa lamaan kanaanuu gaafa laallu mootummaan amma paartiin amma biyya hoogganu yookaan mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru ulaagaa amma ka'e kana isa ibsu jechuudha. Sababiin isaas sagantaa isaa irrattis
sabdaneessummaadha kan inni gaggeessu. Federaalizimii haqa qabeessa hin gaggeessa. Walqixxummaa sabaaf sablammootaa jedheeti sirriitti kaawwatee irratti hojjeta jechuudha. Kun kan barreeffamee jiru kan dubbifamee irratti dibeetii gochuun danda'amu jechuudha. Gochaan immoo akkuma sila kaasaa turre federaalizimni structuring isaa bara addawaawii hojiirra oole kun hanqina gurguddaan inni qabu keessaa tokko inclusiveness-dha. Hammattummaa hin qabudha. Hammattummaa hin qabu. Bara 1960moota keessa yoggaa qabsoon barattootaa ture kabajamoo obbo Ibsaa Guutamaa Itoophiyaawii maannoo kan jedhu walaloo tokko dubbise amma yoona abbileen siyaasa Itoophiyaa keessatti aangoo isaa qabatan morkattoota isaa ta'anii gaaffii kana deebisuu hin dandeenye jechuudha. Sagantaan isaanii kana hin deebisu. Inni kaan maqaa Itoophiyaatiin olaantummaa saba tokkoo jala oksateetti dhufa. Piraaktikaalii waan arginu jechuudha. Inni kaan immoo dhaabbilee hedduun maqaa sabaan ijaaraman waan ta'eef saba isaaf duwwaaf dursa keessa kenna. Sabni inni kaan achi keessatti nammatamu jechuudha. So paartiin amma biyya bulchuu hullaachinim yookaan hundi keenyuu Itoophiyaanota kan jedhu gaaffii obbo Ibsaaf deebii kan kenne natti fakkaata. Kan addawaawiin warra aggaar jedhee moggaatti isin Itoophiyaanota sinis biyya bulchuu dandeessu jedheeti sagantaa irratti kaa'uu duwwaatu hin ta'in qixxeema saba kamiyyuu biyya bulchaa jiru jechuudha. Kun qabatamaan jechuudha. Gama biraatiin qorattee fakkeenyaaf hooggansa biyya kana keessa jiru keessaa saba isa kamtu keessa hin jiru. Sadarkaa federaalaatti saba hammamtu keessa hin jiru. Sadarkaa naannootti saba isa kamtu biyya kana bulchaa hin jiru. Jettee qorattee yoo ilaalte akka carraa leenjii yeroo adda addaa gaggeeffamu keessatti leenjii biraan gaggeeffame keessatti sababa sablammoota mana federeeshiniitiin beekamtii qaban 76 keessa 74 hooggantoota olaanoo sadarkaa godinaaf isaa olii Adaamaatti waliin leenjina keessa sababa sablammiin 74 waliin ta'anii leenjii jechuudha. So saba isa kamtu olaanaa ta'a saba isa kamtu immoo aadaawwii ta'a jechuudha. Waan qabatamaa gaafa laallu waan mootummaa kana yookaan paartii kana ibsu miti waan ta'eef ololumaaf jecha waan ka'u malee totally baseless-dha waan ta'eef kun waan confusion uumuu danda'us miti waan ta'eef kanuma dabaluu barbaade. Sirni federaalizimii hojiirra oolee qabatamaan uummanni gama maraan fayyadamaa akka ta'anii fi dimokiraatomummaan isaa dagaagaa guddachaa deemuu qaba. Kanaaf immoo dhaabbileen dimokiraasii ijaaramuuf hundeedhaan lafa qabachuun murteessaadha. Keessaayyuu kallattiin kan ilaallatu manni maree federeeshinaa akkasumas immoo manni maree bakka bu'oota uummataa kanaan duras turaniiru ammas jiru. Jijjiiramni gama isaaniin jiru maal fakkaata? Gaariidha. Mootummaan jijjiiramaa kun akkuma beekamu gara geggeessummaatti yommuu dhufu riformiiwwan hedduudha kan inni labsee ture jechuudha. Riformii bulchiisaa, riformii siyaasaa, riformii haqaa kana keessaati egaa jaarmiyaalee gama tokkoon ergama isaanii dirqama isaanii bahuudhaaf kan hojjetan bilisummaadhaan kan hojjetan bu'a qabeessa immoo kan ta'an gurmaa'insa isaaniitiin bu'a qabeessa ta'anii qabatamaa hojii isaaniitiin bu'a qabeessa akka ta'an ilaalchaan of danda'anii akkaataatti dhaabbatanii heeraaf heera qofaa irratti hundaa'anii akkaataatti hojjetamuu danda'aniin aangeffamanii hundiyyuu giddu seentummaa tokko malee hojii isaa karoorsee raawwachaa jira. Mana marii bakka bu'oota uummataatti yommuu dhufnu yeroo kam caalaa bilisummaan isaa mirkanaa'ee ministeera barbaade geggeessaa barbaade karooraa amma raawwiitti sakatta'ee hojii isaa ilaalee duubdeebii laatee fi itti gaafatamummaan akka inni mirkanaa'uuf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Kana hundumaa yeroo hojjetu keessatti maaliif kana hojjette jedhee qaamni gidduu seenu tokko illee hin jiru jechuudha. Boordii filannoo fudhachuu dandeenya. Jaarmiyaalee seektaroota hundumaa fudhachuu dandeenya. Seektarri riformiin keessatti hin eegalamne hin jiru. Dimokiraasii gabbataa ijaaruudhaaf dhimmi murteessaan jaarmiyaa ijaaruudha. Jaarmiyaa gahee hojii isaa bahuu danda'u, itti gaafatamummaadhaan hojii isaa hojjechuu danda'u, bilisummaa kan ta'an hojii isaa hojjechuu danda'u ijaaruudha. Inni kun immoo bakkuma hundumaatti seektaroonni hundumtuu riformii keessa galanii inumaa waggaa kana immoo riformiidhaatii gara perform gochuutti ce'uu danda'uu qabna. Riformii waduwwaa keessa turuu hin taane qabatamaatti hojii lafa buusnee agarsiisnee yeroo ittiin olaantummaan biyya kanaa caalmaatti dhaga'amummaan biyya kanaa caalmaatti misoomni ishee gara fuulduraatti tarkaanfatu gochuu qabna jedhee mootummaan akka ittiin hojjechaa jira. Jaarmiyaaleen kunis bilisa ta'anii hojmata isaanii fooyyessanii labsii isaanii fooyyessanii gurmaa'insa isaanii fooyyessanii
heeraan mirga kennameef hojiirra oolchuudhaaf yeroo hojjechaa jiranidha waan ta'eef gama kanaanis haalli jiru haala abdachiisaadhaaf bu'aan lafa qabatamaan sigalmaa jira jechuudha. Baay'ee akkuma silas kaasne dimokiraasiin komitmentii gurguddaa barbaada. Akkuma fakkeenyaatti kaasuuf amma biyya dimokiraasiidhaan baay'ee addunyaaf fakkeenya taate jedhamtu USA yoo fudhanne konstituushinii isheen bara 17 I think 70 naannoo 79 konstituushinii hundeeffatte. Achirratti namni hunduu heera fuulduratti wal qixaa jedha konstituushinii ishee irratti. Garuu immoo hanga akka hundumni keenya beeknu bara 1960 keessa kan King Martin Luther fa'aa qabsoo gurguddaa gaggeessanii gurraachotaa fi adii gidduutti rakkoo gurguddaan kan ture jechuudha. Waggaa ibbaaf wayii isaan fudhate jechuudha baay'ee konstituushinii hojiirra oolchuuf. Mirgi dubartoota qabsoon feministoota Ameerikaa keessatti gaggeeffame 1960s ture jechuudha. Dhiirrii fi dubartiin dimokiraasiin egaa kan hundumaa of keessaa qaba waan ta'eef maaliifan kana kaasaa yeroo mataasaa fi komitmentii mataasaa gaafata. Plus dhaabbileen mati maqaa dhoofte kana cimsuu gaafata jechuudha. Check and balance mastiidha. Check and balance bakka jirratti dimokiraasiin lafa qabachuu hin danda'u. Check and balance kanaaf immoo dhaabbileen kun murteessaadha. Warri heera baasan sirriitti Dr. Ibseera isaan cimuutu irra jiraata. Istiraakchariin mootummaa immoo itti gaafatamummaatiin hojjechuutu irra jiraata. Plus warri immoo heera hiikan yookaan seera hojiirra oolchan judishariin sunis jabaatee waan ta'utu irra jiraata. Komitmentii guddaa kan fudhachuu qabu garuu bardanii guddaan kan eessattuu saayinsii isaatiin irratti dhufu mootummaadha jechuudha. Dimokiraasii lafa qabsiisuuf mootummaan gahee guddaa qaba. Sana jechuun dhaabbileen kaan isaan ilaallatu jechuudha miti. Itti gaafatamummaa isaanis qabu. So dhaabbilee amma riifoormii amma jalqabe kanaan manni maree bakka bu'ootaas boordiin filannoos riifoormii gurguddaa keessa dhaabbileen kaanis riifoormii gurguddaa keessa galaniiru waan ta'eef sana cichanii cimsanii itti deemuun baay'ee murteessaadha. Akka kanaatiin dimokiraasii lafa qabsiisaa deemnaa abdii jedhuun qabaachuudha. Sani mootummaan gahee guddaa qabu mataan filatame waan ta'eef hojiitti kennamis waan ta'eef haa ta'u iyyuu malee garuu akkuma dura kaasne uummanni biyya keenya matuma isaatiin shaakalleen dimokiraasii jabaan hin jiru. Kanaaf mootummaan uummanni paartiilee morkattootaa ta'a dhaabbileedhuma kanayyuu ta'a maal ta'uu mala dhaamsisan qabdaniif maali? Tole sirni ijaaraa jirru kun sirna walooti sirna humna keenyaati. Sirna kana immoo kan tikfatus kan jabeeffatus abbaadha. Utubaa abbaatu dhaabbata malee namni namaan dhaabu. Kanaaf as keessatti hundi keenya dirqama keenya ba'uu qabna kan jedhu kaasuudhaafi. Ani sila mootummaan laayinsii sheerii qaba gaafan jedhu inni kaan gaheen qabu jechuu komiti. Keessumaa uummanni dimokiraasiin gatii nama kaffalchiisa. Dimokiraasiin baay'ee humnaan hin ijaaramu. Dimokiraasiin yaadaan ijaarama. Dimokiraasiin mareetiin ijaarama. Dimokiraasiin falmiitiin diyaaloogiitiin ijaarama. Yaadni jiraannaa yaada wal falmuudha. Kanaafuu mootummaan gahee qaba. Dhaabbileen morkattoota siyaasaa gahee gurguddaa qabu. Uummanni immoo gahee isa guddaa qaba jechuudha. Uummanni aangoo olaanaan harka uummataa jira waan ta'eef sanarratti hundaa'uutiin uummanni siyaasa isaa tasgabbeeffatee eelaa filaameetiin dhaabbileen akka isaan mari'atanii yaada olaantummaa qabuun akka buluu danda'u sirni dimokiraasii akka lafa qabatu gahee isaa bahuu qaba. Sadaffaarratti miidiyaan illee roolii guddaa qaba jechuudha. Gaheen miidiyaa baay'ee olaanaadha. Of eeggannoo bilisummaan miidiyaa biyya kana keessatti gadhiifameeru jira. Isa of eeggannootiin miidiyaan gahee isaa taphachuutu irra jiraata. Hayyoonni illee akkuma kana. So hundumtuu hanunduma keenya tokkuma Dooktar jedhe kun gahee waloo keenyaati. Sheerii keenya fudhannee yoo irratti hojjenne I think dimokiraasiin biyya kana keessatti lafa qabachuu danda'a jedheen kaasaa jechuudha. Tole keessummoota keenya gahaa asitti argamtanii marii bal'aa waan waliin taasifnee fi maqaa daawwattoota MNN irra deebiin isin galatoomfadha ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadha horaa bulaa deebana.